Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa riijiyoopoliitiyaaniitiin caaseffamanii argaman keessaa tokko yoo taatu, Finfinnee irraa gara bahaatti fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Magaalittiin aanaalee 19 fi kutaalee magaalaa ja'aan caaseffamtee bal'ina lafaa hektaara 58 irratti qubattee kan argamtu yoo ta'u, uummata miliyoona 1 oltu keessa jiraata jedhamee tilmaamama. Magaalaan Adaamaa magaalaa giddugala industirii fi daldalaa, magaalaa jireenyaa fi filatamtuu fi nageenya amansiisaa qabdudha. Utubaawwan hojii misooma magaalotaa keessaa tokko misooma manneenii yoo ta'u, bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fedhii fi gaaffii mana jireenyaa lammiilee yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe deebisuuf tooftaa fi tarsiimoo garaagaraa lammiilee mana jireenyaa ittiin argatan bocee magaalota keessatti hojiirra oolchaa jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalittii hundeerraa furuuf filannoowwan garaagaraa lammiileen carraa mana jireenyaa ittiin argachuu danda'an bocee hojiirra oolchuu erga jalqabee bubbuleera. Moodaalitiiwwan kana keessaa tokko mana jireenyaa waliinii ijaarsisuun carraadhaan jiraattotaaf dabarsuudha. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalichaa piroojeektii ijaarsa manneen jireenyaa waliinii qe'ee Andoodee marsaa tokkoffaatiin manneen jireenyaa 810 ijaarsisee xumure keessaa manneen jireenyaa 420 kiraadhaan jiraattotaaf dabarsee kenneera. Bulchiinsi magaalichaa qajeelfama misooma bulchiinsaa fi dabarsa manneenii naannoo Oromiyaa lakkoofsa 28 muraa 2016 keewwata 5 keewwata xiqqaa tokko jalatti tumameen bulchiinsi magaalaa kamiyyuu madda baajetaa argateen manneen jireenyaa waliinii ijaarsise keessaa 55% kiraadhaan jiraattotaaf dabarsee kennuun 45% immoo caalbaasiidhaan gurguruun madda faayinaansii marmaartuu misooma manneenii Housing Development Revolving Fund fayyadamuu akka danda'u tumameera. Manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaas qajeelfama kana bu'uureffachuun manneen jireenyaa qe'ee Andoodee marsaa tokkoffaa 390 caalbaasii ifaan dorgomsiisee gurguruu waan barbaaduuf namoonni bitachuu barbaadan dorgomuu kan dandeessan ta'uu ibsaa. Wantoota bu'uura jireenya ilma namaaf barbaachisoo ta'an keessaa tokko mana jireenyaa ta'uu cimsee kan hubatu hooggansi jijjiiramaa magaalaa Adaamaa waggoottan 5 darban kana keessa sagantaalee misooma manneenii adda addaatiin lammiilee 10,000 lakkaawaman abbaa mana jireenyaa taasiseera. Hojicha daran cimsee itti fufuuf ammas karoora